situation des femmes en Éthiopie est différente de celle du reste de l'Afrique. C'est sans doute la place prépondérante de la Sainte Vierge dans la pensée populaire, elle-même dérivée du culte d'une déesse païenne. Oromoo keessatti gaazexeessituu fi bohaarsituu dubartoota isaan jalqabaa ja'amuun durarra tarreeffaman keessaa adde Aayishaa Ibraahim Usmaan gurraandhala 13 bara 2024 dhalattee umrii isii waggaa 80 takkaan Kanaadaa magaalaa Torontootti akhiramuunsi kan dhagahame. Adde Aayishaa maqaa masoo Aashaa Qaalii ja'amuun beekamtu hawaasa Torontoo biratti nama imalmaanaa jaalatamtu ummata Oromootiif seenaa olaanaa hojjettee tan dabarte dubartii seenaa isii rirmi nyaate tan hin himaminiif hamma hojjettee takka beekamtiinis tahee galatni tan hin dhiyaatiniif gaazexeessituu jabduu tanam soorri bohaartii wal isin barsiisuudhaaf deemam. Wallaan sobayeef si fuulee jira malee ilallaafataa. Wallaan sobayeef si fuulee jira malee ilallaafataa. Ofaarsoo jabduu boodee bilisummaatee numa argataa. Ofaarsoo baay'ee boodee bilisummaatee. gaazexeessituu Aayishaa Ibraahim Usmaan godina Harargee Bahaa aanaa Hombolchaam naannoo magaalaa Malkaaraafuu baadiyyaa xiqqoo keessatti tan dhalatte akka ta'e galmeen seenaa jireenya isii ni akeekam. Dubartiin Oromoo jabduun Aayishaa Ibraahim jollummaadhaan haadha abbaa isii tan du'aan dhabde yoo taatu adaadaa isii yookaan abboleetti abbaa isii biratti akka guddatteedha seenaan kan agarsiisu. obboleetti abbaa isii yookaan adaadaa isii waliin hedduu walii galuu tan hin dandayin Aayishaa Ibraahim jireenya baadiyyaa lakkisuun baqachuun fira barbaada gara Malkaaraafuu akka dhuftee dubbatamam. Malkaaraafurraa konkolaataa gara Somaalilaand yookaan magaalaa Hargeysaa imalu arkuudhaan yaabbattee kan deemte. Hargeysattis mana warra namoota isii waliin deemtee san qubatte. Osoo achi jiraachaa jirtu namni lammii Xaaliyaan ta'e tokko achitti kireeffatee jiraachaa ture. Intalti Fayfaayoon magaaltittiin ija gurbaa faranjichaa kana buute qalbiis fuute jaalalaanis isa boojite duba intala jaalatee fuudhe. Akkasiin miciyyoon dubartii jabduu tana hara barumsaa naquudhaan Xaaliyaantichi akka isiin barattu taasise. Aayishaan afaan Xaaliyaanii, Ingiliffam, afaan Somaalee, afaan Arabii akka gaariitti dubbachuu tan dandeessu akka ta'e seenaan jireenyasii ni agarsiisa. Abbaa warra isii kana waliin intala dubartii takka tan deesse iyyoo taatu tasa abbaa warra ishii du'aan bira akhirame. Maatiin lammii Xaaliyaanticha kanaatis intala teenya jechuudhaan intala gurbaa isaanii biraa fudhatan. Gaazexeessituu Aayishaan yoo kana hunda haadha warraa faranjichaa turte malee gara hojii miidiyaatti hin dhufne ture. Kana hundaaf ka'umsaaf sababa kan ta'eef inni akhiramu isaa akka ta'e dubbatamam. Erga abbaan warraasii lammii Xaaliyaan akhirame boodam intalti takkittiinis maatii isaatiin irraa fudhatamte boodam isiin magaalaa Hargeysaa lakkisuun gara Mogadishoo imalte. Yeroo Hargeysaa turte sirboota imalmaanaa tan jaalachaa turteef akkanumattu muuziqaa Yoonis Abdullaahi faa reediyoo Mogadishoorraa dhagayaa turte. Ayyuub Abubakar imalmaanaa tan jaalattuu fi sagalee isaatiin tan hawwatamte. Aayishaa Ibraahim muuziqaa afaan Oromoo weeddisuu jaalatti. Sababa kanaan gara istiidiyoo Mogadishoo imaluudhaaf murteessite. Jolle Oromoo da isin yamanna barawa hundafu isin abdanna isin guddisu da lubbu khannina nuwajjin jiraadha bareedan isin baraa isini mootummaa mul'ata waa beekuun bar sabninuu guddata. Nuyoololle eenyu ka'ee dubbata mataa biyya teenya numaan ol qaban tokkummaa biyyoo teenyatiif ol je'ii xilootan lol'uu bakka hundaa ka'i. Akkasiin jettu aayiyyoon harmeen dubra nassabaa isin kalee jajjabaa tarra daddabaa.
wayita achi geessu dubbiin akka jettee miti weeddisuurra haasa'uu yookaan immoo hojiilee muuziqaarra gara gaazexeessummaatti qalbiin isii achi deebite afaan arabaaf ingiliffaa akkanumattu xaaliyaanii bareechitee dubbachuu tan dandeessu Aishaa Ibrahim Usmaan gara ogummaa gaazexeessummaatiin akka isaan gargaartu Abdi Hussein faa waliin ta'uudhaan hojii jalqabde isinis achitti afaan oromoo weeddisuurra reediyoo Maqdishoorraa sagantaa afaan oromoo keessattuu sagantaa afeerraa sirboota dhandhamoota garagaraa ummata biraan gahuu jalqabde miciyyoon sagalee bareedduu qabdu alala sagaarii qabdu hedduu ummata biratti dhaggeeffatamummaa argatte dubartoota oromootiif dadammaqina olaanaa uumteeti jirte jaamam sirboota qabsoo bashannansiisaa hedduu dhiheessiti isinis ni weeddistii sagalee isiitiin ni alalaasti hojiiwwan isiin hojjette hedduun ummata oromoo biratti yaadannoo gaarii arraas akka qabdu seenaan si ni agarsiisa Aatiyyee cunqurfamtuu miidhamtuu awaataan gaggabamtuu lola cubbuu lola warraa kan cabsu dubartiin oromoo akkuma dubartoota hundaatti jabduu fi cimtuu tattaafattuu jireenya si injifachuudhaaf tan carraayitu ta'uu qabdi jettee tan amantuu Aishaa Ibrahim Usmaan Somaaliyaa keessatti dubartoota oromoo sababa garagaraatiin godaananii achitti argaman sassaabuudhaan akka isaan if jaaran akka wal utuban taasisuu dandeesse sagantaa dubartii jalqabatan hojjettees isii akka taate ni himamaaf kanaafis ummata oromoo biratti keessattuu Arsii fi Baalee galata guddaa argataa akka turte itti dhiyeenyaan warri beeku ni dubbatan boodarri haalli siyaasaa Somaaliyaa waan hammaateef adde Aishaa Ibrahim baqattummaadhaan Saudi Arabiyaa Xaaliyaan Kanaadaa keessa jiraachuu dandeesseeti jirti Aatiyyee cunqurfamtuu miidhamtuu awaataan gaggabamtuu lola cubbuu lola warraa kan cabsitee agarsiisa diimaa reeffa diinarra sirbitee bara 1990 takka booda hawwisoo keessa ummata gargaaraa tan turtee fi arti oromoo keessatti hojiiwwan hedduu utubaa ta'an hojjechuudhaan beekamti karaa biraatiin waggoota 30 dabran Kanaadaa keessa jiraachuudhaan dabarsite hawaasa oromoo waggoota dheeraadhaaf magaalaa Torontootti akka malee gargaaruudhaan beekamti dubartoota oromoo jaaruun akkanumattuu dubartoota biraa waliin illee hariiroo gaarii qabaachuun beekamti Aishaa qaaliin maqaa qoosaa isiitiin wallistuu guddoo fi jabduu oromootiin gaazexeessituu hangafa oromootiin wallistoota oromoo kanneen akka Nuhoo Gobanaa Elamoo Alii Qamari Yusuf Ali Birraafaa waliin wiirtuu Kaanaadaatti hojjechaati turte Dufensi lala biyyatoo dufensi lala yaa harmee dubroo magaala dufensi lala biyyatoo dufensi lala gudishaa ilmaan magaala waggaa 13 dura gara biyya dhaloota isii Itoophiyaa dhuftee tan turte gaazexeessituun jalqabaa oromoodhaan Aishaa Ibrahim Usmaan yeroo san OBN waliin turtii taasifteeti turte istiidiyoo Somaaliyaa keessa hin hafnu yoo rabbii je'ee guyyaa tokko gara Oromiyaatti dhufnee Oromiyaa keessaa reediyoo ni qabaannam akka achirraa dubbanneetti Oromiyaarraayis ummata keenyaaf waan himnu ni qabne jechuudhaan imalmaanaa hawwii fi fadhii qabaacha akka turte yaadatti guyyaa reediyoon Oromiyaa banamuu isaa dhagahe imimmaan kiyya qabachuun dadhabe reediyoon maqaa oromootiin yaamamu jiraachuun isaa gammachuu kiyya kan daangaan qabne akka ta'e namuunaa beekee Kanaadaa keessatti namni baga gammadee jechuun nammarse jechuun himti gaazexeessituun gameettiin dubartii jalqabaa oromoo reediyoo Maqdishoorraa qabsoo finiinsaa turte sirboota warraayisaa hawaasummaa jaalalaaf aadaa ummata biraan gahaa turte hanga lubbuun dabartuutti seenaaf qabsoo ummata oromoo keessatti hojiiwwan gurguddaa hedduu hojjechuudhaan beekamti Aishaan biyya Kanaadaa keessatti hojiiwwan hawaasummaatiin ummata biratti imalmaanaa fudhatamummaa tan qabduu fi
akkanumattuu hojii jireenya isiitiin tattaafattuu fi cimtuu akka taate seenaawwansi ni agarsiisan. Dubartiin hamma hojjattee hin himaniminiif akkanumattuu qaama tokkorraa illee galata argattee tan hin beeyne Aishaa Ibraahim magaalaa Torontoo keessatti namoota jajjaboo Oromoonni qabdi ja'aman keessaa takka akka ta'e himamaaf. Reediyoo Maqdishoo bara 1960moota keessatti Soomaaliyaa hundaa'e guddina afaan Oromoof gumaache. Gaazexeessitoota gurguddoo kanneen akka Sheekh Muhammad Rashaad faa waliin hojjechuu dandeesseeti jirti. Isiin Yoonis Abdullaahi faa waliin Ali Gaa'ii Shantam Shubbisaa faa waliin waahela jabduu akka turte himamaaf. Ayyub Abubakar imalmaanaa dinqisifachaa akka turtees ragaawwan jiran ni agarsiisan. Yeroo isiin gara hojii gaazexeessummaa galtuu fi reediyoo Maqdishoo irraa jalqabdu Ayyub Abubakar garuu akhirame akka turedha Yoonis Abdullaahi Oromaa maltiimiidiyaadhaaf kan mirkaneesse. Ati ajukur famtu abdultu dira balale padu. Ati ajukur famtu abdultu dira balale padu. Kapso bilisumati mudite sabba tanjabe padu. Kapso bilisumati mudite sabba. Gaazexeessituun reediyoo afaan Oromootiin jalqaba tamsaasame keessatti hojjechuudhaan beekamtu. Seenaan isii tan hanga arraan tanaa hin dubbataminiif gumaacha isiin dubartoota Oromoo gara miidiyaa fiduudhaan taasisteen takka tan hin galateeffatamin. Gaazexeessituu Aishaa Ibraahim Usmaan umrii isii waggaa 80 takkaan du'aan addunyaa teenyarraa tan boqotte. Sirni awwaalcha isiitis achuma magaalaa Kaanaadaatti gaggeeffame. Gaazexeessituun jalqabaa afaan Oromootiin reediyoo Maqdishoo irratti hojjechaa turte. Aishaa Ibraahim Usmaan gurraandhala 12 bara 2024 gama galgalaa irratti biyya Kaanaadaa magaalaa Torontootti akhiramuun isii jalqaba kan dhagahame. Aishaan sirni awwaalchasii firaaf aaliinsii bakka jiran namoonni Oromoo bal'aan bahuudhaan achuma Kaanaadaatti gaggeessaniiti jiran. Ya hangatu ya ibsitu ya hangatu ya ibsitu ya tanjirenya ko bohasitu. Gaazexeessitoota dubartoota jajjaboo arraantana kumaatamaan Oromoon qabaattuuf jalqaba balbalatan saayite ta'uudhaan seenaadhaan galmooyteeti jirti. Hurfiin soora bohaartii gaazexeessituu jabduu fi dubartoota Oromoo hangafa taate tanam yoo mara seenaaf hojiin isii qabri olitti akka ta'u yaadachaa firaaf aalisii jaalattootaaf dinqisiifattoota isii maraaf jajjabina hawwinam. Atiye cunqurfamtu miidhamtu awaataan gaggabamtu. Lola cubbuu lola warraa kaan cabsite agarsiisa diimaa reeffatiin irratti hirkite. Atiye cunqurfamtu miidhamtu awaataan gaggabamtu. Lola cubbuu lola warraa kaan cabsite agarsiisa diimaa reeffatiin irratti hirkite. Duula horannaa agarsiisa magraati jalqabnaa. Duula horannaa beelaa fi wallaala dhukkubaa sin mo'annaa.